السلام عليكم أمة البريدو أكم جرتن نجا فيانا كوتني أنا منى أرد فيديو براتين في أرجع واني سنجرسيسكم أكرتن خنا بسكوت أجائبة بسكوتة دكان الرابط خفكاتو خنا قدي سنجرسيسو ديما إن شاء الله هدوين رفاتو إن شاء الله هدو يروق بابا خيستي قولوني دندسني والله قوشة تكرر بسكوتة قوسة يوخين ديزاين يوخين قرصي قوسة شنجاها تربة نياركنا إن شاء الله مقرة درجاتي هذه منو أما أسمعني نقبو صحنا بولو تنقبا صحنا بولو خيسا لدها جرامر إبجاها نقبا مايكروبي خيسا تكيشو دقيقة صدومي فاكنا لافوتو نقيتين توري لدها جرامر إبجاها يتشولا سنبودا ايسين شوغر يوهن سكر داخمي كوبايا لما في سديجة تكيشو إرو سديجة تكيشو إرو نكي سنبودا بيكنج باودر ملاكا تكيشا سدي حبة سدي كاكتن دكا لما سدي أنسي واني تنقو سوكيدا واتكيشو ملاكا جنا سنبودا واني تنقو فانيلاس أكن متين تنقى جرو ملاكيا شاهي تكشا سنجتشولا سدي سنبودا أودو ماشينا هندويني أكا سكري باودر رسابة كهندا هنفجاني دورو تكشا كان لاقيتين سنبودا ندوينا يتشو هنگا نولافته وني تهودي كف جاء هم بف جاء نجرامي تيكا زي أدته مكة قرتن تكشو جبانا جزين لويني لافته تي توليتشو هي هناك قرتن لما حركان دوان سنين دو تنجرتشو لا يوهن كابانيس harkaan akka gaarii dhawaa yoo kanan qabaanis rakkoon qabu harkaan sirriitti dhawaatee hanga laaffatutti akkasi dhawaa. Amma waan hin godhu killee sadiin nufeesisa dura tokko naqeetiin dhawaa akkasitti dhawaa godha kuta kattiin naqu jechuudha. Killee keessan killee firiijee hin seenne tahuu qaba. killee manuma keessa lafuma taa'e qalamada ammaa sitti naqee akkasumatti ni dhawaa amma sadeessa ittiin naqaa akkasumatti illee ni dhawaa jechuudha. maashaallah biskuutni isaa biskuutuma maashinii dalagee fakkaata kan namni dalagee hin fakkaatu yaa inshallah yeroo guddaa qabdanii arra gizeeran poostiin godhu guyyaa alhadaati jechuudha. alhada isniina salaasaa guyyaa sadiini qabdan jechuudha. amma ficaa afuufeetiin kaa'ee ficaan kubbaayyaa sagalii sagalan san gizeen itti naqu xiqqishoon ni laaffatee so xiqqishoon itti hidhe kubbaayyaa cinaarraa gad haa ta'u amma akkasitti huno ficaa xiqqishoo itti naqaatiin suuta jee dhawaa akkasitti ficaa itti fixe yoon bakka takkatti naqee naaf hin tolu hin dhawamuusi tanaafin hogguu sadii ittiin godhe ka agartan kubbaayyaa sadii dura kubbaayyaa sadii jidduu kubbaayyaa sadii boodarra jechuudha. كسيتين قولي ما شاء الله تبارك الله هدو ما شاء الله تبارك الله مئة بريدة تري ونيني خنا قولي هي ما تشونك أبو obviously خقات قطيسون نافين بوه كان في خنا في خقات قطيسون كومي كان مكرين نافين بوه خنا في مه خنا مكرا جيتين خنا مكري خنا مني قد قطيسون نفيتن ماشيني قد خجوسن نفيتن خان أكمل وهيتي وني ملو واحد وتنيدي أكاسيتي ممرتن وني لان كرسيدان
So warri akka kiyyaa maashinni qatqaxiin sun isa dide kana godhachuu ni danda'a. Mokkare ficaa biyya kanarraa taate dhadhaa isaaniirraa taate waan taateerraa hin beeku naaf hin dhufuu dide. Warri biyya kanaatu irra hedduu akkasii waan keekaan decorate godhanii hin godhan akkaan harkatti qatqaxiisan hin godhanii maaliif hin dhufuuf na fakkaata. Hin bahuuf hin saha. Yaa inshallah sanis ni mokkara gizee jira. Yaa amma akka agartan asitti akkaan akka gaariitti shukkumuuf jechuudha. Top workii keessan irratti yookiin uumama feetan jala aftanii akkasitti xiqqisho shukkumaadha. Akka agartan qooshaan isaa hedduudha maashaallah. Kubbaayyaa 9 fi waa xiqqisho. Kanarraa mureetii gosa hedduu irraa godhuu hin dandeenya jechuudha. Xiqqisho gaarii kan shukkumne san booda miikaatti uffisne deeqaa hodhaniifin lafa haayee dhiisee jechuudha. Tursiisuun isin hin feesisu. Nuti maqaa shukkumee ficee san booda miikaatti uffisneetiin xiqqisho dhiisa jechuudha. Hanga oven of dura qabsiifnee oven kiyyaanii 150 irratti godhe oven electric oven 150 warri gaaza qabdan hin beekne doonoo calculate godhaadha. 150 irratti dhiisee daqiiqaa 15 akkana bilchaate jechuudha. Amma muka agartan qooshaa bakka 4 itti mure san booda waan itti naqu chocolate chip kanaan itti naqe chocolate chip hone bakka keek waan akka keekaatii fi kana bakka itti gurguran irraa ni argattani. Inni hon chokolaata xixiqqishaa kuukiidhaaf godhanii soosaniin itti naqe jechuudha. Yookiin immoo chokoleetuma kaan mummurtanii hurreessitanii itti naquus ni dandeessan. Yookaan hin qabaanne dirqama miti hone chokoleetuma milk chocolate haja'aniin san mummurtanii yookiin waan kaarootiin faqafaqan saniin faqafaqtanii saniinis use godhuu ni dandeessa rakkoo hin qabu. Amma akka agartan kaan cuqqaaleetiin haye amma kana muka itti adaamaxan yookiin madaamachaadhaan kanattiin gargar banaa jechuudha. Hin furdisinaadha. Kaduraa xiqqishoon irraa furdatee ani isokee kaduraati. In fact godhuun kiyyahu kaduraati. Xiqqishoo hedduu hin furdisinaadha. Hedduu sin qaddisinaa yoo qaddistan isiniif hin ka'uun irraahi. Jidduma gala godhaadha. Maaliif gizee oven keessan xiqqishoo ni furdata ol haa'aase xiqqishoo. Kanaafuu qiyaasumatti hedduun furdisina hedduu sin qallisina. Kunna wanni itti mummuru kana wanni qirsi waacaan kuni design shape hami nangaafatina useetumaan itti mummuru jira. Garuu yaa xiqqishoo ni guddatee kana khabraa moo bareedaadha. Kuni kaniin dura godhe kun xiqqishoo buskutni isaa guddaa ta'e. Isin immoo har'a xiqqishaa yoo argattan bareedaadha. Waan itti muran kana eessaa hin arkeetti asdarraa hin bitee warri as jirtan warri UK jirtan asdarraa ni argattan. Warri biyya biraa jirtanis bakka hundaa numa argattan. Akkasitti ni argattan jechuudha. Yookiin pound shop, poundland, dollar shop akka jedhaniin dhabamu wanni suni. Amma gaafonna mummuree egaa mummuree booda jidduu saniin irraa suuta baasuu jira akkanaaf mijaa'u jechuudha. Ol kaasee beeking tray yookiin paatiraarra kaayuudhaaf jechuudha.
Akkuma isinii hime oofina kiyya 150 irratti oobisee 180 godhuu ni dandeessan. 180 gootan daqiiqaa 10 egaa 150 immoo daqiiqaa 15 akkasiin godhee amma fudheetiin tiriirra kaa'u jira. Duraa kun akkaan isinii egaa xiqqishoo hin furtisee gisee bilchaatee bahuu xiqqishoo furdaa tahee hamaa miti. Laakiin sila xiqqishoo kanarra qallatee bareedaadha. Mee qilleensi keessa maal fakkaataa? Nuti biyya UK jirra, dhihoo tana oowwii nu fixee jira. Subhaanallah. Oowwa dadhabnee oowwa akka biyya Suudii sanii hunda akka agartan gamma. Faatiraan guutamee xiqqishoo ispeesa hannaa fi amma deebisee akkasitti oofina keessa godhutiin bilcheessittiin jira jechuudha. Hanga bilchaatu dhiifama. Amma halammadaa kanaan godha. Halammadaa waniin godhee bunaan itti naqee buna kana Naskaafee godhuu ni dandeessan. Kanuma feetan. Innaa akkanatti kunoo buna itti naqeetiin godhee yoo dhugaa naa himii jettan bunaa kanaatiitu hedduu mi'aa addaa takka fide hedduu mi'aa bareedaa tokko fide awwiish silaa kana hedduu silaan hin godheen je'e kaanis bareedaadha. Laakiin kuni hedduu mi'aawe. Hedduu bareedaa ture gisee nyaattan. Buna kana akka agartanitti isin heddummeessine laakiin keessaa gisee nyaattan hedduu xaa'amii bareedaa takka kanaaf maashaallah tabaarakallaa yaa tiraay godha. Yoo hawanni qabaatan poodii sanii jiraame buna maashina keessa seenu sanillee bantanii itti naquu ni dandeessan. Naskaafee qofa dirqamaa miti. Haaninis godhuu ni dandeessan. Anti sanarraa dhume kanaan itti naqee jechuudha. Amma akkana laaffatu waaniin godhee laastika irratti godheetiin akkasitti adaan maxee yookiin banee jechuudha. Hedduu salphaadha. Ammallee gubbaan isaa sooftii tahee bareedaa namaa hanna. So akkanatti yoo gootan irra bareedaadha. Qoshuma godhuurra laastika kana yoo irra aftan laastika nyaatan cucuqqaalan kanaa ni jiraami. Clean feel, clean something akka jedhaniin. Akkana gooneeti suuta hafafafaf hin goonu gently suuta jenneetu malaan banna qooshaa keenya jechuudha. Hedduu irra hin deemnu qooshaa lallaafaa waan ta'eef yoo hedduu irra deemtan isinirraa qallataa yookiin hin tolchu. Suuta jettanii gently harka khafiifaan harkuma gubbaa kanaan akkana gootan jechuudha. Amma ka itti aanu kanaaniin banee urjii fakkaatu kana hedduu guddaa miti kun bareedaadha. Bareedaa tahee bahee maashaallah. Yaa kana fakkaata. Yaa nama akka agartan faafadheetiin jira sheeppii isaa akkasitti fuudheetiin nama baatiraa biraarra yookiin beeking tray irra kaa'ee jechuudha. Faduraatuun already oofana keessa jira.
so habbaa lama sadii afur yoo isiniif qabate bakka takkatti bilcheessuu ni dandeessan yoo feetan. Bakkuma takkatti waa hunda ofirraa fixanii bakka takka naquu ni dandeessan. Ovenni yani wanni isaa shelfii isaa itti xarrata usun habbuma takka jira. Lama godhu malee danda'u jechuudha xaraxiyyan. Kunno kana fakkaata. Carqiin kun proof grease proof baking paper jaa. Hoggu hedduudha itti fayyadamuu dandeessan kun takka qofaa miti eBay irraa hin bite inshallah yoo linkii isaa arge isiniifin godha hedduu bareedaadha. Gizee irraa fixan xareedanii tumarraa keessanii yoo feetan dhiquus ni dandeessan. Hunna qalamadaa hunna qaduraa sun akkana tahee bahee xiqqishoo akka agartan ni furdatee garuu afaan irratti hedduu mi'aawaadha hedduu bareedaadha. So hanga qabbanaa'u eenaa jechuudha. Deebisee amma sadaffaatiin godhu jira akkuma beektan qooshaa hogguu bakka afuritti mureeme tokko chokkoleettiin itti naqee tokko bunaan itti naqee kanammoo humaa itti naqu jechuudha. Yoo feetan immoo isiin waan biratti naquu dandeessan. Wanni biraa sunis maal yoo jettan waan akka loozaatis ni dandeessan. Pistaashiyoo godhu daa'itanii itti naquu ni dandeessan. Uma feetan garuu akkanattis godhuu ni dandeessan. So kana just plain yookiin hawaata kan qabnan godhu jira jechuudha. Maaliif booda chokkoleettii waan itti neenuuf jecha itti naquu doon tane dip gubbaarratti. Kana fakkaata gaame inshallah inni keessan siita gaarii innaa yoo arraan tana viidiyoo kana laaltan namni godhuu feetan ni dhaqqabdan maaliif guyyaa yoo xiqqaate guyyaa lama qabdan arraa lahada isniinaaf salaasan qabdan warri arba'aa iida gootan ni argattan jechuudha. Kanammoo kun akka agartan usee plain lumuxii isaatiin godhee maaliin godhee onnee sheeppii onneedhaatiin godhee hedduu bareedaadha. Sheeppiin kun hedduu bareedaa ta'ee bahee maashaallah. Qirsi isaa qabatee qiyaasa isaa qabatee bahee onnee kuni ammallee maashaallah hedduu ta'ee qooshaa hanganaan biskuuta hedduu ta'ee yaa ollaaf kannuu yoo feetan faamilii teessaniif warra iskuulaatiif warra barsiistota keessaniif warra madrasaatiif warri quraan islaamaa ijoollee geeffattan ollaa keessaniif faamilii teessaniif nuti manni keenya hedduu nyaatan biskuuta garuu ani ollaa fi geedawwan hiyyaafin godhe namaan kan nu fedhuuf jechuudha. Waa xiqqishoon waan hambisaa guyyaa iidaa kanuma ijumaaf malee dilas biskuutaa fi kuraaybaataa fi kana ijoolleen tiyya hedduu hin fedhan garuu waan godha. Yaa kan akka agartan ammas fuudheetiin tirii serra kakaa'ee jechuudha. Gizee kaastan suurtuu eeggadhaadha. Gizee namarraa cabaa. Kun akka agartan 150 irratti daqiiqaa 15 akkas akkana tahee bilchaatee bahee jira. Halamadaa jechuudha. Habunaa suni. Yaa ammas hafee hamayyee kanaan godha. Hamayyee kana harkumaaniin godha. Isin immoo akkuma feetaniin godhuu hin dandeessan. Akkana godheetiin gizee bilchaatee lamaan kana jidduu jaam jidduu dibeetiin wal qabsiisee sanboota koo kanaatiin wanni godha. Isiniin garsiisa gizee bilchaatee bahee harkumaaniin godhe. Stiil ammallee narraa xiqqishoo furdatee silaan kanarra xiqqishoo qaqallisee xiqqeessee godhe bareedaa ture. Akka namni kun qabatee nyaachuu danda'uuf jechuudha. Laakiin kun xiqqisho narraa
خفرتته but it's okay so isin gizee godhuu feetin xixiqqeeshaa godhaa kanarra xiqqeeshaa sheeppiin tokko kanaan godhe tokkommoo hunoo akka agartan dhedheeraa kanaan godhe gosa lama harkaaniin godhe jechuudha yaa isiniin garsiisa dhedheeraa kanaas maayii irratti akka maaliin itti godhuuf deemaa isiniin garsiisa agartan kana harkaan tolcheetiin fixaa jechuudha kunoo kana kanaan godhee dhedheeraa kana xarafa isaanii muree akka toluuf akka bareeduu fi okay amma waan hin godhu biskuutiin hundinuu bilchaatee bahee jira white chocolate kanaan qaba chocolate adii fuudheetiin saxnaa kana keessa naqee microwave keessa 30 second or 1 minute daqiiqaa tokko yookiin daqiiqaa secondii 30 wistanii gizee baastan isiniif akkanatti wanni taha melt taha yookiin qallata I don't know sanbooda waan hin godhu biskuuta kiyya fuudhee cinaa isaa oops kaameraan kiyya kufee deebiseetiin tolchee hunnooti cinaa isaa akkana godheetiin kaaya jechuu hanga goggoguutti akkanatti yoo lafa dhiistan sa'a dheeraa isinirraa fudhata goggoguudhaan tanaafuu waan gootan firija keessa daqiiqaa 30 neexanii gizee baastan ogguma san dafee goggogaa sanbooda steepiitti aanu godhuu dandeessan jechuudha lafa gizee keessan dafee chokolatiin isaa hin goggogu chokolatiin isaa akka gaariitti goggoguu qaba jiidhaa yoo ta'e wanni isinirraa taha isinirraa waa balleessa tanaaf firija keessa naqaa daqiiqaa 30 keessatti goggogee tolee isiniif baha jechuudha inshallah mucaan kiyya kanarraa fuudhee mucaan kiyya rashaana godhuu ture dirgim fuudhee waa hunda godhee so sa'a kana hunnoo fuudheetiin glitter bilicii kanyaatan fuudheetti afuufee garuu gizee goggogee booda yoo itti afuuftanis bareedaadha akkasitti firija keessa firraa haya akka dafee isinii goggoguu yookiin sa'a dheeraa fudhata amma haano haniin sheepisaa dubulbulii yookiin dumbulaaloo godhasan waan hin godhee jaam xiqqishoo saxnaa keessa naqeetiin akka gaarii wal keessa laaqee akka naa qabatuuf yoo feetan xiqqishoo bishaanis itti godhuu dandeessan akka isiniif qallatu sanbooda tokkorratti dibeetiin fuudhee kabiraarratti cuqqaalee sanbooda maaliin godha pirees xiqqishoo pirees gizee gootan ka agartan akka xarafaa fi xarafni isaa isiniif bahaa jechuudha xiqqishoo lafa haya eega hanga wal qabatu jechuudha jaamii gosa feetan godhuu dandeessan feetan bica isaatti godhuu dandeessan diimaallee gosa lama jira strawberry fi rosemary I think kabiraatis blueberrytis ni jira kanuma isin feetan godhuu dandeessan rakkoo hin qabu akkasii walii goggoonee eeyna jechuudha gizee xiqqishoo wal akka gaarii nu qabachuusaa beeknee kokonaatii daakame gizeen joka hurraawee miti isiniin garsiisa san jidduun nolaal kokonaatiin isaa kana akka agartan hedduu hin rooyne xiqqishoo akka shaakaaraati isa san fuunee akkanatti gizee goonee wal qabata akka agartan nolaalaa maashallah ni bareechaasi akkasiinis gizee nyaattan ni mi'aawa kuno kana fakkaata egaa habiraa jechuudha hundi biskuutuma tokkorraa qooshuma tokkorraa tolfamee jechuudha hundi lama firiija naqee gizeen baasee akkanatti
goggogee samboda maaliin godhee chokkoleettii reefuu sahnaa irratti wanni godhe sana agarteemi san fuudheetiin wanni keessa naqee laastika tokko keessa naqeetiin samboota xiqqoo maayikirooweevii keessa oofisee samboda gubbaarratti kana godha gizee kana gootan akka xiyyaa kana suutan godhe daddafaa gizee kana gootan zigzag asinirraa hin ta'u so oduma godhuutiin baree kanumaan beekuu kaameera qabayitiin jira harka tokko mi distraaktiin ta'e so tiftanii godhu qabdan yoo akkanatti suutarra goona jettan wanni taha akka agartan zigzaga taha yoo tiftanii irra fiisiiftanoo ni bareecha tolchaatiin deema jechuudha sila namni wanni hundi barnoota suuta baraa so it's okay for the first time hamaa miti yeroo duraatiin godhe samboda waan kana jira baala kun baala nyaadhamu baala kana dukkaana ijaarraa hin bite isallee xiqqishoo bareechuudhaaf irratti goggodhe odoo chokkoleettiin isaa hin goggoine jechuudha kaniin gubbaarra godhe san akkanaa qabatuuf ya mashallah wallahi kana fabrikan dage fakkaata inshallah next time kana daran bareecha garuu kunilleen chokkoleetii isaa kaniin gubbaarratti kana naqe kana xiqqishoo zigzagan irraa godhe malee sila khabiraa bareedaadha kunis humaa hin qabu bareedaadha haa ta'u yoo perfecting godhu fedha jettan harka dafaa irra deddeemsisaa dafaa or maybe YouTube keessa seenaati laala akkatti godhan yaa kana fakkaata maashaallah tabarakallah deebiseetiin irratti afuufee kana laala maashaallah wallahi professional isarraa namni professional ha godhe fakkaata ya kanuma chef gurguddaa kana or maybe warra fabrika maashinii godhu gartanii akkas fakkaata maashaallah خلني سأقرتني خجري شوكولاتة سازك زاجة متي خلين دفيرة دم سيسه بريداته خناز هونه وسيتومان وسلمانو شوكولاتة رنك خنومان هركانو سيقوله خبونا سوني خافة يجورا خونيس خاكو كناتي دا خلنينيس خنو قسميكا قسلما شيبي نسا أسيهيس ji'aati jira samboda mawaniin godhu chokkoleettiin ammas deebisee xiqqishoo maayikirooweevii keessa naqeetii ni godhe samboda looza daakame kan horroone jechuudha fuudhee itti naqa dhadheeraa saniifin godhe jechuudha dhadheeraa reefu agartanii mi dhadheeraa suni as keessa naqeetiin goggoosee jechuudha saniis firija keessa akka dafeenaa goggoguuf garsain dhadheeraan sun akkana tahee bahee dhiifama gizeeniin obna keessaa baasu hin waraabne yaadannee ture garuu agartan gizeen muumuru harkumaaniin godhe soo fuutanii akkana gootanii sahnaarra fintirii irra keessaniiti firija keessa firraa keessan akka dafeesiniif goggogu yookiin lafaan kayettan dafeen goggogu sa'a dheeraa teessanii hanga eedanii maal maybe lafti teessan qabbana tahe isiniif dafee goggogu ni malaan beene nu bira waan oowwa taheef wanni akkana hun dafee nuuf hin goggogu chokkolaataan hundi meeltir tahanii ni baqa yoo firija keessa faa keenya malee kunnoga yaa dalagaa san booda maashaallah tabaarakallaa خنا فكاتا خنو كاغرتن قسميك أتوكل لما سدي أفور شن جا قوسا جاها تهمي يولا كويتن
gosa jaha tahee kana fakkaata maashaallah tabaarakallah. Yoo jaallattan akka beekamu like share fi subscribe godhuu hin irraanfatinaadha. Mokkaraadha inshaallah yeroo ni qabdanii iidaafis akkasiniif dhaqqabu mokkaraadha. Na jajjabeessaa فيديو براتين إن شاء الله ما سوى قرة حمستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سنين دافو عيد قاري سنين فاته إن شاء الله دعاء نرام فتنا أنا اللي دعاء سنين فين قولا أكستي إن شاء الله خبراتي نسولي ديبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.